Miseensonni koree dhaabbii dhimma misooma magaalaa mana maree magaalaa Adaamaa piroojektota akka magaalattii hojjetamaa jiran daawwatan. Daawwannicha irratti afyaa'ii mana maree bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Immabet Jibbaa walitti qabaa koree dhaabbii misooma magaalaa obbo Umar Bakar fi miseensonni koree dhaabbii kanneen biroo argamaniiru. Korichi ijaarsa daandii asfaaltii, mana bashannanaa Filooraarraa hanga daandii abbaa meetiraa 40 fi mana bashannanaarraa hanga mana barumsaa Makkoobilii, ijaarsa daandii giraavilii Mooyinkoorraa hanga daandii meetira 40 fi daandii Finfinneerraa hanga paarkii Abbaa Gadaa marsaa lammaffaa lootii tokko, ijaarsa gamoo mana murtii aanaa Adaamaa, babal'iinsa buufata fayyaa Biiftuu, babal'iinsa mana barnoota Bolee sadarkaa lammaffaa, ijaarsa buufata boba'aa, ijaarsa sheedii horsiisa loon aannanii, ijaarsa sheedii furdisa loon daawwateera. Kaayyoon daawwannaa kunis piroojektonni bu'uuraalee misoomaa qulqullinaa fi yeroo kaa'ameef keessatti hojjetamanii tajaajila uummanni mootummaarraa barbaadu karaa guutuu ta'een akka kennan taasisuuf miseensonni koree dhaabbii mana maree magaalichaa hojicha hordofuu to'achuu fi haala jiruu gamaggamaa deemuu barbaachisaa waan ta'eef jedhan afyaa'ii mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Immabet Jibbaa. Manni maree inni guddaan piroojeektiiwwan adda addaa labsii mana mareetiin kenname piroojeektii bajatasaa mana mareetiin mirkanaa'e hordofa ni to'ata. Sadarkaa irra jiru sammuu ni hordofa raawwisaa. Inni kun kan bara 2016 marsaa isa jalqabaati. Marsaa kanarratti hojiin qophiin isarraa kaasee sochiin piroojektota maalirra jira kan jedhutu ilaalama waan ta'eef manni marii kennas koreewwan dhaabbii dhimmi kun ilaallatu wajjin ta'uudhaan gabaasa kurmaanaa lamaan kanneen walitti fiduun achi keessatti dhimma piroojeektii keessattuu yeroodhaan gaaffii uummataa kan ta'e piroojeektiiwwan gurguddaan bajata gurguddaa qabanis labsamu waan ta'eef kanaaf torbee xumuraarra jirra waan ta'eef piroojeektiin kun maalirra jira kan jedhu ilaaluudhaaf guyyaa har'aa sagantaa qabameedha. Itti aanaa hojii gaggeessaa mana qopheessaa fi itti gaafatamaa damee bu'uuraalee misoomaa obbo Haayiluu Baalchaa akka jedhanitti bara kana piroojektota bu'uuraalee misoomaa fedhii fi gaafii misooma jiraattota magaalichaa deebisanii fi guddinaa fi misooma magaalichaa saffisan bara kana akka magaalichaatti piroojektonni bu'uuraalee misoomaa adda addaa 145 kana keessaa buleeyyii 27 haaraan 118 hojjetamaa jiraachuusaa. Iddoo piroojeektii hojjetamu kamittuu deeggarsa barbaachisaa godhanii hordoffii cimaadhaan piroojektonni jalqaban kun kan turanis haaraan jalqabaa jiranis dafee akka xumuramee tajaajila uummataatiif banaa godhu tumsa barbaachisaa akka nuuf taasisan akkuma baratame waamicha akka dabarsaanus cimnee dhiiqidhaan piroojektota keenya qulqullina ariitiidhaan baay'inaan xumuruudhaaf dhiiqomnee kan hojjechaa jiru ta'uu fi waliigala piroojektota bara kana qabnu naannoo piroojeektii 145 qabna. Kana keessaa buleeyyiin 27 haaraan piroojeektii 118 bittaa adda addaa dabalate. Kuni piroojeektii guddaadha jechuudha magaalaa kana keessatti kan hirmaannaa uummataa adda dabalatiin kun piroojektota sheedii adda addaa hirmaannaa uummataatiin hojjetamu, manneen barnoomsaa bu'uura boruu hirmaannaa uummataatiin hojjetamu, galma adda addaa hojjetamu adda dabalatiin kan baay'ata mootummaa qofti piroojeektii 145 bulchiinsa magaalaa gaggeessaa akka jiru asumaan ergaa koo dabarsaa kana beekee uummanni keenyas bulchiinsa magaalaa wajjin ta'ee hooggansa sadarkaan jiru qindoominaan milkaa'ina piroojeektii kanaa keessatti qooda isaa akka baatu waamicha godhorsuun barbaada jechuudha. Sonni koree kanaa gama isaaniitiin piroojektota rakkoo hawaas dinagdee furan yeroo yerootiin hordoffii fi deeggarsa taasisuun galma gahinsa isaaf hojjechuu qabnaa jedhan. Egaa gaheen akka koree dhaabbatitti qabnu yeroo yeroodhaan baanee wanta kana hordofuudha. Saffisaan akka hojjetamu ammas kallattiin kaamuun jira daawwii kana booda. Piroojektonni kun yeroo barbaadametti akka xumuramuu fi gaheen koreewwan amma baanii daawwataa jiranii kun tokkoffaa haala karooratiin deemaa jiraachuu isaa piroojeektiin kun baajata silaa qabameef saniin baajanni sun hojiirra ooluu isaa in daawwatu. Kanas immoo deeggarsa barbaachisu kennaafii jiru.